linkicha gadi tuqxu linkicha akka gadi tuqxaniin isinii buusa jechuudha appilikeeshinicha. Odeeffannoowwan dabalataa hedduu argachuudhaaf Harbour Media Network filannoo keessan haa ta'u. Harbour Media Network subscribe, share, comment godhaa. Appilikeeshinii open jettuuni erga open jettanii booda maal gootu kallattiin maqaa keessan guutuun barreessitu iddoo kanatti biyya gadi tuqxu Itoophiyaa jettuuni Itoophiyaan ni dhuftanii filattu bilbila keessan ni barreessitu iimeela keessan ni barreessitu an kana yaaliidhaaf kan isinitti agarsiisaa jiru paaswordii itti galchitu wal fakkaataa ta'uu qaba. Ergas booda mootu iddoo kana dhuftanii koodii an isinii kaawusan kuni fakkeenyaaf kan an barreesse koodii an achirratti isinii barreessisan fiddanii referral kooda iddoo kana inni galchitu isii tana dhaamteeta turte tana ni ibsitu jechuudha gad tuqxanii register jettaniini erga register jettaniini booda daqiiqaa muraasaa yookiin immoo sekondii muraasaaf ni obsitu jechuudha. Deddeebisee isin rakkisuu danda'a. Deddeebistanii yaaluu qabdan jechuudha. Hanga halkan sa'aat 6tti yeroo ni qabna waan ta'eef daddaffiidhaan akka xumurtanii verify godhattu jechuudha. Erga verify godhattanii booda maal gootu boru sa'aatii inni laawunchi ta'u jechuudha. Boru jechuun Oktoobar 9 laawunchi ni ta'a. Laawunchi isaa san irratti eeggattanii maal gootu jechuudha. $25 keessan baasuudhaan kara barbaaddanitti jijjiiruu dandeessu. Akkan isiniin jedhuu danda'a kunu deddeebi'aati yaala. Yeroo inni akkas jedhu san siistamatu biizii ta'aa jira waan ta'eef namoota hedduutu yaala waan ta'eef deddeebistanii yaaluu qabdan jechuudha. $25 bilaashatti hin dhuftu daddaffiidhaan itti xaara hanga halkan sa'a 6tti banadha. Erga banattanii booda maal gootu jechuudha. Boru sa'aatii inni laawunchi ta'u sa'aatii aappiin kun eebbifamutti kallattiidhaan aappii kanatti makamuun aappii kanarraa $25 keessan gara barbaaddanitti baastanii qarshii 3,000 hiiteessan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Qarshii 2,800 yookiin 3,000 ta'a. Fayyadamuu dandeessu verify kan godhuu dandeessan garuu paaspoortii keessan yookiin mootu national ID dhaan jechuudha. Horaa bulaa deebanaa daddaffiidhaan itti fayyadama. Aappii kana akka buuftaniin irra deddeebi'aatii yaala. Dafee isin galmeessuu dhabuu danda'a waan ta'eef. Hayyee yeroo baay'ee akkasitti isin dide maal gootu iimeela jijjiirtuuf jechuudha. Miyaan iimeela jijjiiree maqallee gabaabsee Kaliil kan jedhu qofarratti dhiisee jira. Register jedhaani. Email is already exist jedhee jira jechuudha. Kallattiin gara emaila keessaa seenee amma maal laala jechuudha. Koodii naa dhufu isaa. Inni kun activation koodiin kun naa dhufu ni ilaala jechuudha. Activation email kan jedhu sanni tuqxu yoo isin dide resend jettaniin koodii haala kanaan koodii ergisiistu jechuudha. Your code has been sent to us your email jedha email bira dhaqa. Sana booda koodiin akka isin seenee maal gootu jechuudha. Duuba irraa deebitu. Iddoo kana ni dhuftu already active isiniin jedha jechuudha. Akka achiin koodii ergitaniin email keessan ni galchitu paaswordii keessan ni galchitu. Sana booda login jettanii ni ilaaltu jechuudha. Waan inni isiniin jedhu mee login jedhee ni ilaale koodiin naa ergamee jira jechuudha. OTP koodiin naaf ergamee jira gara email kooti. Email koo irra ni dhaqaa gadi ni tuqaa refresh godhaa once notify jedha. Isa kana jechuudha kun naa ergamee jira 556 424. Sana booda continue kan jedhu tuqa. Sana booda maal godha jechuudha. Kallattiidhaan na seensee jira kun October 9 2024 ragaa qabatama jechuudha. Ragaa kijiba hin qabne kun laawunchi ta'uuf jira jechuudha. Laawunchi dates waaw daddaffiidhaan maal gootanii daddaffiidhaan galmaaha. Sana booda verify gootu jechuudha. Isin kana X gootanii irraa baatu. Erga X gootanii baatanii booda eessa dhaqxu jechuudha. Verify akkamitti goonaa kan jedhuuf iddoo profile kana ni tuqxu jechuudha. Erga isa tuqxanii booda maal gootu jechuudha. Get started KYC kan jedhu kana tuqxu. Sana booda akkamitti akka verify goonu immoo amma kallattiin isinitti agarsiisa. Coming soon jedhaa jira kun. Coming soon verify jechuudha. Coming soon. Daddaffiidhaan buufadha amma akkaataa itti verify gootan immoo kan isinitti agarsiisu ta'a. Paaspoortii keessan qopheeffadha. Akkasumas immoo yookiin immoo national ID keessan qopheeffadha. Isiniin jechuu barbaada. Mee wanta biraas keessaa kan isinitti agarsiisu jechuudha. Profile gubbaa dhaqxu. Erga profile gubbaa dhaqxanii booda maqaa keessan sirnaan akka itti barreessuu ni ilaaltu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessan barreessuu ni ilaaltu. Erga kanneen hunda xumurattanii booda suuraa keessan iddoo kana gad tuqxanii itti galchitu jechuudha. Hayyee suuraa keenya filannee finnee suuraa itti galchinee jirra jechuudha. Profaayilii keenya irratti erga suuraa galchinee booda maal goona jechuudha. KYC haga nu hayyamu eegna jechuudha. Akkuma san keessa isaa seennee riwaardii faasitingii fi wanti sirreessuu qabnu tokko sirreessuu qabna jechuudha. Logout goonee irraa ba'uudhaaf iddoo kana tuqnee logout goonee irraa baana.
Hiriyoottan keessan immoo akkamitti akka affeeruu dandeettan referral kan jedhu as bira jirti isii kana ni tuqxan. Sana booda koodiin keessan jechuudha. Yeroo hundaa koodiin hiriyoota keessaniisin erguu qabdan koodii isa kana jechuudha kunoo. Koppii ni godhanna. $2 verify yoo goone immoo ni arganna jechuudha. Ammaaf namni tokko as jalatti dhufee kunoo join godhee jira. $2 argatee jira jechuudha. Mispaa jedhama. Haala kanaan haala salphaadhaan yoo namni galmaa'e ammuma kana viidiyoo oduu dalagaa jiru maxxansee namoonni hedduun galmaanii jiru jechuudha. Linkii kana jalaan daddaffiidhaan $25 irratti hojjedha. Viidicha amma kan isin maxxansu ta'a jechuudha. Kanaafuu verifyidhaaf boru qophii yoo taatan $25 boru daddaffiidhaan ni argattu jechuudha. Harboor miidiyaa neetwoork irraa anillee kaleessis waliin jira. Akkaataa itti aappii kana fayyadamtan jalqabanii deemtan akkaataan galmee jalqaba kuno as bira ni dhuftu. Garee Harboor Inspire jedhu jalani seentu sagalee kanatti aanee kan jiru jechuudha. Sagalee kanatti aanee kan jiru liinkii argattu jechuudha. Liinkii kana koodiin galmee isii tana. Egaa liinkii buufattanii booda daawunlood gootanii booda jechuudha. As biratti maaltu jira? Liinkii kana gattuqtu. Akka liinkii kana gattuqtaniin garam isin fida? Gara Play Store isin fida jechuudha. Andorsa buufadhee qaba waan ta'eef as bira na fide. Erga daawunlood gootanii ajajjanii buuftanii booda open kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Open kan jedhu erga tuqxanii booda maal gootu? Registrationii yookiin immoo haala galmee san viidicha sirriitti ilaalaati. Xumuradhaa. $25 argadhaa. Amma tana daddaffiidhaan hiriyoota keessaniis affeeraa isiniin jechuu barbaada. Boru laawunchi taati. Boru immoo warra irraa milkaa'uu taasisu. YouTube Harboor Media Network jala seenuudhaan odeeffannoo hedduu argachuu dandeessu. Viidiyoottan hedduu isaa kan biizinasaan wal qabate haala kanaan as jalatti argachuu dandeessu jechuudha. Guyyaa irraa kaatsi gallakkifamtee jirti. Kaatsi keessa warri hin baafatiin. Kanuma kanaan jechuudha. Kaatsi keessan deemati. Bitgeet gubbaa seenaa. Bitgeetii keessan aktiif godhadhaa. Kaatsi keessan irraa baafadhaa. Yoo barbaadan gurguradhaa. Yoo barbaadan immoo tursiisaa osoo gurgurattanii irra filatamaa jedhaan akka yaada kiyyaa dhuunfaa kiyyaatti jechuudha. Osoo tursiistanii mootiyyoo hanga ta'e wayii isinii dabaluu dandeessi. Kanaaf kaatsii keessan dhaqaatii fudhadhaa. Fakkeenya kaatsii kiyyoo isinitti agarsiisan har'a kaatsiin naa seenee jira. Erga seenee booda maal godhee 200 85,300 kan ture. Kallattiidhaan tireed godhee asumarratti gurguree jechuudha. Gurguree jijjiiradhee jira. Kaatsii keessanillee tireed godhaa. Gara $1 jijjiiraa yoo barbaadan immoo baasatii $1 san itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Harboor Media Network miidiyaa keessanii YouTube isaa subscribe gochuu hin irraanfatina. YouTube Harboor Media Network jala seenuudhaan odeeffannoo kamiyyuu karaa salphaadhaan argachuu dandeessu jechuudha. Kun viidiyoottan isaa as biratti viidiyoo kan jedhu tuquun viidiyoottan guyyaa guyyaadhaan inni isinii maxxansu ilaaluu dandeessu jechuudha. Viidiyoottan akkanaa yeroo maxxanu guyyaa 2 keessa qofatti galmaa'uu kan dandeessan. Sana booda hin galmaa'ina. Isaan kunniin hattuudha jechuudha. Guyyaa 2 booda isinii kafaluu dhabuu danda'ani. Viidiyoottan akkanaa waan isinii maxxansuuf daddaffiidhaan akka irratti hojjetattanii fi namni daddaffiidhaan galmaa'ee carraa akkanaa kanatti fayyadamuu hin dandeenye irratti hirmaachuu hin qabu jechuudha. Viidiyoon kunniin yeroo booda kan dhokfaman yookiin immoo guyyoottan 3-4 booda kan dhokfaman ta'u jechuudha. Viidiyoottan akkanaa kanniin daddaffiidhaan seentanii irratti fayyadamuudha. Viidiyoo kana mootuu yoo isinitti tole share hiriyoota keessanii godhaa. Harboor Media Network subscribe godhaa. Namoonni koomentiin isaanii as jalatti yaadni isaanii laayikii hedduu argate badhaasa qaba. Viidiyoo kana laayik share gochuun cinaa dhaabbadha.